Dacheen Oromiyaa gootota hedduu biqilchitee birmadummaa Itoophiyaaf arjoomteetti. Gootota baddaa baalee gita bitaa irratti cichanii qabsaa'uun birmadummaa uummata isaaniif aarsaa guddaa kaffalan keessaa tokko Jeneraal Waaqoo Guutuuti. Waa'een qabsoo yeroo dubbatamutti jechi gootichi Jeneraal Waaqoo dubbatan yoomuu osoo hin eeramin darbeen beeku. Garbummaa iddaan buqqifna, dadhabnu ilmaan itti guddifna jechuun kutannoo garbummaa irratti duuluuf qabaniin nama dhaloota egeree keessatti illee xiiqii horanidha. Jeneraal Waaqoo Guutuu. Bulchiinsi magaalaa Roobees goota seenaa kaa'anii darban kanaaf siidaa yaadannoo isaanii giddugala magaalaa Roobeetti ijaareefii jira. Siidaan kunis ijaarsi isaa xumuramuun guyyaa har'aa bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti eebbifameera. Wayita siidaa Jeneraal Waaqoo Guutuu eebbisanitti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gootonni kaleessaa birmadummaa uummata isaaniif aarsaa qaalii kaffalaniiru. Kanaanis uummanni bilisummaa isaa gonfatee gootota isaaf siidaa yaadannoo dhaabuu danda'eera jedhan. Gootonni kaleessaa birmadummaa, walqixxummaa, bilisummaa uummata Oromootiif aarsaa qaalii kaffalanii jiru. Aarsaa kan kaffalaniif akka mataa ol qabannuufi. Aarsaa kan kaffalaniif sammuu bilisa qabaannee fedhii faayidaa keenyaa akka kabachiisnuufi. Aarsaa kan kaffalaniif uummanni Oromoo uummatoota biraa faana walqixxummaadhaan bilisummaadhaan akka jiraatuufi. Aarsaa kan kaffalaniif uummanni keenya lammata garbummaa jalatti akka hin kufneef. Kinoo uummanni Oromoo qabsoo dhaloonni dhalootaa darbee har'a bilisummaa guutuu, walqixxummaa guutuu, mirga abbaa biyyummaa isaa gonfatee gootota isaatiif siidaa gadi dhaabuu jalqabeera. Siidaan goototaa ijaaramaa kan jiruuf waan sadiif jedhan pirezidaanti Shimallis. Siidaa gootota kanaa maaliif ijaaraa jirra? Siidaa gootota hedduu torbanoota dhufan kana keessa eebbisna. Kana maaliif goona? Kana kan goonuuf waan sadiif. Tokkoffaa fi inni duraa sabni keenya kaleessa keessa akka hin jiraanneef akka amma jiraannuuf isaan gootummaadhaan amma jiraatanii darban, amma keessa jiraatanii darban. Lammata uummanni seenaa hin qabne, uummanni kaleessa goota hin qabne har'aa fi bor goota qabaachuu hin danda'u. Uummanni goota isaa kaleessaan kunuunsine, irraan baranne, karaa isaan hordofne mul'ata guutuu qabaachuu hin danda'u. Sadaffaa siidaa kana kan dhaabnuuf, siidotee kana kan dhaabnuuf uummanni keenya uummata mul'ata fagoo qabu. Uummanni keenya uummata karaa fagoo keessa darbee dhufe. Ammas karaa fagoon isa eegu ta'uusaa agarsiistuu akka ta'uuf. Dargaggoonni kutannoof xiiqii gootota kanneenii xiinxaluu qabus jedhan. Baaleef waggoottan sadan kana hojiileen misoomaa hawaasa tajaajilan gaggaariin hojjetameeras jedhan. Mootummaan Oromiyaa misoomsuuf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru himuun aangoon kan ittiin boo'anii boochisan osoo hin taane kan hojjetanii ittiin jiruuf jireenya uummataa jijjiiranidha jedhan. Qabsoon aangoon ittiin boo'anii boochisuuf miti. Hireen kun ittiin uummata jijjiiruuf. Kanaaf gaafa qamadii argan, gaafa boqqolloo argan, gaafa garbuu argan, gaafa daandii ijaarame, bishaan ijaarame argan ittiin gammadan. Maaliif hin beekan? Isaan Rabbi isaan haa gargaaru. Warri kaan garuu Oromiyaa akkana taatee jedhanii guyyaa guyyaan nu arrabsaa oolu. Isaaniif har'a ergaa tokko hin qabu. Oromiyaa keessatti misoomni jalqabame amma tiifuudha. Tiifuudha malee bokkaan inni cimaan duumessa guddaa qabu galaana ta'ee lolaa ta'ee hiyyummaa fi duubattafummaa nurra jiru xaragee nurraa fudhatee deemu dhufaa jira. Kanaaf tiifuudhaaf hin boo'inaa. Har'a Rooberraa kanan itti himuuf siidaa goota keenyaa Waaqoo Guutuu jalaa kanan itti himuu barbaadu. Misoomni galaanni Oromiyaatti dhufaa jira. Isa humni dhaabu tokko iyyuu hin jiru. Arrabsitanis maraattanis misooma uummata keenyaa mirkaneessuudhaan duubatti hin deebinu. Mootummaaf miidiyaan hojiilee misoomaaf xiyyeeffannoo kennanii hojjechaa jiru kan jedhan pirezidaanti Shimallis hojiileen misoomaa guutuu Oromiyaatti cimee kan itti fufu ta'us himaniiru. Sabboonummaan hojiin ta'uu akka qabus dhaamaniiru. Sabboonummaa keenya dinagdeedhaan, sabboonummaa keenya barnootaaf teekinooloojiidhaan, sabboonummaa keenya jireenya sirna cimaa ijaaruudhaan ibsuudhaan siidaan kun akka siidaa dhugaa ta'e itti fufu. Qabsoon abbootii keenyaa qabsoo sirrii ta'e akka itti fufu jabaannee akka hojjennu
waamicha koo isinii dabarsuun barbaada. Uummanni dinagdeedhaan cime, uummanni barnootaan cime, teknooloojiidhaan cime, uummanni sirna cimaa qabaate yoomiyyuu hin injifatamu, yoomiyyuu duubatti hin deebi'u. Kanaafuu qabsoo keenya kanarratti fuulleeffachuudhaan sabboonummaa keenya gochaan agarsiisuu irratti jabaannee akka hojjennu dhaamsa koo isinii dabarsuun barbaada.